surprise ni sini qaba surprising ya maalidha photo ayyuu yeroo waggaa kudhanii argee dhufe photo ayyuudha yeroo xiqqummaa isheedha waggaa kudhanii photo ishee argee dhufe yookaan suuraa ishee argee dhufe warroonni argitan hin jirtu na dura argitanii jirtu laata ani garuu amma reefuun argee tiktookii keessa baay'ee na deemu garuu tiktookii ayyuudha akkasumas tiktookii feemasoota keenya ijoollee keenya jiranii mitire oliidhaanii subscribe follow godheen jira garuu jechuun narraan buune kan ayyuudha anis baay'inaan tiktookii keessa seenuu ani tiktookii keessa seenaan bakka ijoollee manni viidiyoo isaanii waraabuun beektu mitire isaanuma jala seenaa maakiifaa ibsishaafaa haadha faaxiifaa doktora siliifaa yoon ajandaa kan biraa argee immoo isaanuma waraabaa bakka isaanuma jala naqaan malee tiktookii ol argisee ilaalu akka tasaa amma ayyuu dhaqee ilaalee subhanallah maashaallah itti akka isheetti bareeddu wallahi wajjisee kuchitti ijiko adu dhugaa rabbi maal akka isheetti bareeddu dhugaa isiniin bana gaa'ii jechuun isinis obsaan eeggaddaa isiniin bana wallahi akka isheetti bareeddu yeroo ammaa fi duri ilaalee tani wal bukkee qabee dhugaa rabbii hedduu tokko natti tole jechuudha isiniif hin banaa isinin argisiisa jechuudha maal isinii banaa isheen sirbarratti hidhattee jirti natti fakkaate screenshot godhee tan fidee hedduu tokko natti tole hedduu tokko ilaalaa ture jechuudha fotoon ishee kunoo bashannanaawoo ayyu Yenewid uf jiko abo akasheeti cuutti ilaalti edalakaawo yeroo sana yeroo bara dhugaa yeroo isheen dhalatte silkiin gurguddaan kun hin jira mucaanee kan waggaa kudhaniiti waggaa meeqa silkii gurguddaan kun ba'uunsa waggaa meeqa ijoollee silkiin kun ba'uunsa argisanii kuchitti akkasitti ilaaltu ayyu yenewid yenee fikir bareedduu ko hunda dandeessuu ko obsituu ko jiko abo dhugaa rabbii yeroo meeqa irra deebi'ee ilaalee rafootoo kana yeroo meeqa irra deebi'ee ilaalee maaliif jennaani natti tola footoon ijoolleedha natti tola dhugaa rabbii meeqa isin qabdu ayyu eenyumanni si kaasee dhugaa rabbii mee ammaa qaayii guddina kana guddinni kun nama dhibdi bara ijoolleen bara si'ana gara booddanaa dhalatte kun immoo wallahi daftee guddatti amma ijoolleen biyyatti dhidhiisee amma yoona ayyuun yeroon biyyaa ba'e kana waggaa torbaa fi jeeshammoo jaakeessan jira jiru bara abiyyiin aangoo yaabin ba'een abiyyiin aangoo koree jennaan ani biyya kana dhufe dhugaa rabbii saniifuu waggaa garee waggaa torbaaf wayi natti fakkaate ayyuuni gaariitti sana amma geessire waan mana geessi yerootti ba'e sana kan amma guddattee kunoo viidiyaa baxabbataa jirtu kana dhugaa rabbii amma geessi natti fakkaata laa mana geessi ayyuu yeroo sana rabbi si haa guddisu amma illee dabale dhugaa rabbii shamarree daftee guddatti jedhanii ayyuun ijoollee dabale hin argine ayyuun baay'ee tokko ijoolleedha harmiyyuu qomatti hin baane bara hin beekamti fuula ishee beekama fuula ishee nama xiqqoo fuulli sokkee fi nama dulloomee xiqqoo fuulli sokkee hin beekama bara fuula isaarraa nabbabda akkasumatti nabbabdee himta jechuudha nama xiqqoo sokkee jechuudha malee hedduu tokko bareeddi rabbi si haa guddisu ammallee daddabalee siin jedha akkasumas immoo koomentii naa barreessitee jirti bara argitanitti man argine koomentii naa barreessitee jirti bara viidiyoo koo jalatti dhugaa rabbii koomentii si fidee sini maxxansu ayyuuti galatoom dhugaa rabbii koomentii sana gaafan argee hedduu tokko gammade hedduu tokko natti tole jechuudha dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaani ijoolleen keenya feemosoonni sabskraabii bakka kuma kudhanii ol darbee jennaani nagaayyuu sin gaafatani hin kooru hin boonu jechuu dhugaa rabbii garuu isheen sabskraabii kuma 40 baattee dhufteetu koomentii naa barreessite galatoomii si jaalladha dhugaa rabbii hedduu si jaalladha intala tiyyaa akka intala tiyyaatti si ilaalaa hedduu tokko si kabajaa hedduu tokko si jaalladha ati isa miidiyaarra folfolu nan laalinati dhugaa isa miidiyaarra folfolu isa nan laalinati keessa namaa rabbi beekaa ati bakkee namaan wannoon jedhinatti dhugaa maa isinii galajoo warroonni isinii gala kan muudiini laafooti keessa koo laale malee bakkee kiyyan laalin isa miidiyaa kanarraa lallabaa ol nan laalinati lubbuu tiyya si jaalladha dhugaa rabbi tu lubbuu kee baasii kennedhani ayyuudhaan kennaafi an dhugaa akkatti zimjee akkatti na jaallata garaa kiyyatu wallahi zimjee akkatti garaan kiyya na jaallata jechuudha an nama kamiin iyyuu hin jibbu nan jaalladha garuu
Koomenti dhuftee naa barreessite garaan kiyya na ciise ka dhugaa rabbi akkatti gammade bar feemasiidha dhugaa rabbi. Feemasiin intala Oromoo keessaa ishee maqamna ka dhugaa rabbi. Intala Oromoo kan feemasii nama jajjabeessitu ciminaan diraamaadhaan walaloodhaan waa hundaan iyyuu jechuu ayyuudhuma qabna. Wantiyyaas immoo qabna ka wantiyyaan nurkaa baate. Jara tolii gadoo faara malee isheenii hedduu tokko jaalladha. Isheenis barii footoo ishee feesbuukii irratti nan fayyadama wantiyyaa jechuudha. Feesbuukii tokko maquma kootiin jira garuu footoo ishee nan maxxansa yeroo hundumaa dhugaa rabbi dhuftee koomentii na barreessite mucaan sun fooloo naa deebistee jechuudha. Feesbuukii irraa jechuudha. Isheen illee jechuun koomentii illee nama barreessiti. Intini jala deemaa laalaasin tiktookii jala gaafa namni viidiyoo ishee gadhiisu viidiyoo wantiyyaa namni waraabee viidiyoo ishee gadhiisu dhuftee meeshin gootee laalti. Wallahi meeshin gootii fi dhuftee jechuudha. Hedduu tokko bakka feemesiidha jettee boontu jechuudha. Ijoolleen tokko warri feemesii naa beektaa gara galan iyyuu sin ilaaluun boonu. Lakkaan wabiinis naa barreesseera wabiinis saayidoonis hin kooru saayidoonis nama barreessa yeroo tokko saayidoonis bareedaa dhugaa rabbi akka feemesa Oromootti immoo saayidoo qabnaa mitiire akka dhiirota yuutuubii irraati jechuudha. Innis hin kooru nama barreessa galatooma ammallee rabbiin umurii dheertuu kennuufi wabiinis hin kooru. Ijoolleen keenya hin kooran dhugaa rabbi keessattuu ijoolleen gara Arsii kunii. Amma ijoolleen kun Arsiidha miti wabii ayyuunis Arsiidha. Arsiidha miti saayidoonis Arsiidha. Hin kooran dhugaa rabbi ijoollee kanaaf hin jaalladha bara. Kanaaf ijoolleen durbaachitti nurkaa gorratte. Dhugaa rabbi natti tolu bara dhugaa rabbi hedduu tokko jaalladha ijoollee Arsii kana. Bakka kabaja namaa beeku ulfina namaa beeku hin boonani. Doktora Silii nagarre Doktora Silii miliyoonii irratti pirankii godhee jira argitanii jirtu miti. Miliyoonii irratti pirankii godhee jira. Reedii illee dhaqee pirankii sagalee qabee fi pirankii godhee viidiyoo sana fidee gadhiisee jira. Bakka ijoolleen keenya hin boonani akka feemesii miti dhugaa rabbi akka feemesootaa miti hin koorani namatti. Ijoolleen gara Arsii kunii dhugaa dubbachuuf koroonni biyya biraa dhiifama naa godhaa malee dhugaa rabbi hin kooran isaanii. Amma politikii yaani nam durba nama lama achitti rumsisee qaba gara Arsii kan warra soddaati utuu isaan na tuqanii hin tuquman narrabsu isaan na arrabsanii narrabsu warra soddaati maqaan na bada achitti galan namni lama wallarratti mikaan jimmaatti galan wallaggatti hin didaniiru ijoolleen keenya achitti wal sassaaban dhugaa waan isaan beeku jarumatu nama jaallata kanaaf bara jaratu nama ofitti qabu beeka kanaaf achi nuka gurratti ijoolleen shamara anuutu achitti heerumeera ta'een jedhe. Jaarsa kiyya na dhaga'inna. Anu na dhagaa garuu sheeritti hin godhinaa jiru. Tasa sheeritti gootu misin nama harkaa baaftu bara dubbii dhugaa sheeritti gootu mukaan mubbiidoo. Dubbadha baate gaafa jaarsa koo biratti galaan jaarsa kiyya wallaggaa naannoo tokkotti dhalanne naannoo tokkotti guddanne. Wala mawaa jedhee tu Arsiitti heerume jedhee waa dubbadhe booda viidiyoo kan murtanii biddan wal bukkee keessa dhugaa rabbiin dubbadhu waa afaan hin hambaatu xis jedhee dubbadhu ciniin adeeman isin dubbattanii dhuftaniif viidiyoo soggame kaa fiddanii dhuftaniitu wal birattiitu isin ibboo kan dubbadhu on jaarsa kiyyaa wajjin achi habbee viidiyoo waraabee maqaana balleessitu dubbadhu kanaafuu ayyuutiyyaa. Baay'isi jaalladha baay'isi kabajaa bareedduuti yaa dhugaa rabbi ayyuurraa dubbachuu dhufe amma kana odeessi silaa gaa odunatti buusaan narra kadde dhugaa tun buna isheen tokko argadde immoo beektu kana caalaa odeessa dhugaa gaafan biyya galu buna koo dhaabbadhe odeessaa wala dhugaa hojiin qabu gaafan biyya galu hojiin hojjedhu yoon bane mana rifeensaan banaa maashinii bibbiteeyyuu as keessatti na jiraafuu fi rakkoo dabaree rakkoo ta'aa jiran ganaan nama barbaadeetti kennadha dhugaa rabbi maashinii mata rifeensaa hedduu bite dhugaa rabbi. Alle mana rifeensaa hojjechaa turan beektu Finfinnee keessa Qaallitti Mannaariyaa tootaalii Addis Safarii keessa mana rifeensaa hojjechaa ture waggaa afur mana rifeensaa hojjedhe dhugaa rabbi mana rifeensaa qaba ofii koo hojjechuu yoon baadhee nama barsiisee itti qaxarachaa jira gaafan biyya gad ofiin hojjedhu asumarraa lallabaa oola maa haadha ishee asumarraa iyyaa oola dhugaa asumarraa lallabaan oola tiktookii faa keessan ciisaa oola sanaa wayi malee